Harka fuune daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa News Network. Koongireesiin Federaalistii Oromoo filannoo bara 2013 ilaalchisee ibsi gabaabaan baasanu qaqqabee jira. Bifa armaan gadiitiin dubbisaa hanga xumuraatti na waliin turaan jira. Filannoo bara 2013 ilaalchisee ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO irraa kenname. Filannoon marsaa ja'affaa gaggeeffamuuf mootummaa fi boordiin filannoo qophii gochaa akka jiranu KFO'n odeeffannoo qaba. Biyya keenya keessatti dirreen diimokiraasii akka ijaaramu dhaabni keenya yeroo bu'uureffame irraa eegalee filannoo gaggeeffamaa ture keessatti waggoottan 20 oliif karaa nagaan qabsaa'aa kan ture yoo ta'u, filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaaf bara 2012 keessatti hirmaachuuf qophii barbaachisu godhaa otoo jirru filannoon sun dabarfamuun isaa ni yaadatama. Ammallee filannoo bara kana gaggeeffamuuf karoorfame irratti qooda fudhachuuf fedhii guddaa kan qabnu ta'uun isaas ni beekama. Haa ta'u malee haaluma kanaan dura addeessaa turreen hooggantoonni fi miseensonni KFO filannoo keessatti taajjabdoota, dorgomtoota fi qindeessitoota ta'uu kan danda'an sadarkaa federaalaa irraa kaasee hanga gandaatti hidhamanii waan jiraniif akkasumas waajiraaleen keenya waajira muummee irraan kan hafe kanneen biroon irratti cufamanii bakka jiranitti filannoo keessatti hirmaachuun hedduu nutti ulfaata. Kanaafuu hatattamaan waliigalteen biyyaalessaa irra gahame filannoon diimokiraatawaa, amanamaa fi fudhatamaa ta'u akka gaggeeffamuuf akkasumas nageenyi waarawaan akka bu'uuf yoo barbaadame tokkoffaa hooggantoonni miseensonni keenya martinuu akka hiikaman, lammaffaa waajiraaleen keenya martinuu akka nuuf banaman, sadaffaa mirgi bilisaan socho'uunuuf kabajamee dirreen siyaasa dorgommiif akka mijataa ta'u akka uumamu ni gaafannaa. Koongireesii Federaalistii Oromoo Finfinnee 30 bara 2013.